Harka fuune akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE Oduu Ijoo yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa ani Rahmat Siraajii. Hongee godina Booranaatti mudateen loon du'an 14,410 gahu hoogganaan qophii ittisa balaa godinichaa Liiban Kabbadaa himanii jiru. Kana malees haala hongeen godinicha keessatti mul'ataa jirutti loon sababii huqqinaatiin gargaarsa namaatiin lafaa kaafaman 30,000 ol ta'uu himan. Du'aatii fi miidhamuun loonii haa baay'atu malee gargaarsi karaa mootummaa fi namoota dhuunfaatiin uummata qaqqabaa jiraachuu himu obbo Liiban. Hanga yoonaatti margi hidhaa 14,887 ta'uu mootummaan dhiyeessee jira. Namoota dhuunfaa irraa ammoo margi hidhaa 3,630 ta'uu nu qaqqabee aanaaleef raabsinee jira jedhan. Haa ta'u malee namoonni hir'ina nyaataa cimaan waan mudateef deeggarsa ariifachiisaa gaafachuus deeggarsi geejjibsamaa jiraachuu dubbatu. Xiyyaarri UN deeggarsa fe'ee Maqalee qubachuu danqamuun hordofee garasitti balali'uu dhabe. Haleellaan humni qilleensa Itoophiyaa guyyaa afraffaaf magaalaa Maqalee keessatti raawwate qubannaa xiyyaara gargaarsa UN gara Maqalee geessee danquunis gabaafamee jira. Sagantaan nyaata addunyaa xiyyaarri isaa deeggarsa fe'e sababa haleellaa qilleensaa tureen magaalaa Maqaleetti qubachuurraa danqamuun gara Finfinneetti deebi'uu beeksisee jira. Dubbi himaan sagantaa nyaataa addunyaa xiyyaarri deeggarsa namoomaa keenya ganama kaleessaa buufata xiyyaaraa Maqalee irraa deebi'uuf dirqamee jira jechuun himanii jiru. Ministeerri Haajaa Alaa US fi barreessaan olaanaan UN dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan. Ministeerri Haajaa Alaa US Antonio Blinken dhimma Itoophiyaa fi Afgaanistaan irratti barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres waliin dubbachuu Ministeerri Haajaa Alaa US beeksise. Qondaalonni lameen dhimmoota barbaachisoo addunyaa ta'an irratti mari'atan keessaa dhimmi Afgaanistaanii fi waraana kaaba Itoophiyaatti hammaataa dhufe dubbii ijoo ture. Antonio Blinken Ameerikaan tattaaffii barreessaa olaanaan UN rakkoo deeggarsa namoomaa mudateef furuuf gochaa jiranii fi gareen UN Itoophiyaa jiru haala rakkisaa keessatti hojjechaa jiraachuu akka dinqisiifatu himan. Mormitoonni Suudaan wal morman daandii Kaartuumitti bahan. Akkuma kanneen mootummaa waraanaan hoogganamu deeggaran mormiif taa'aa jiran deeggartoonni mootummaa cehumsaa deeggaran Suudaan gaafa kamisaa Kaartuumitti hiriira gaggeessanii jiru. Qodamiinsi waraanaa fi bulchiinsa siviilii biyyattii gidduu jiru cehumsa biyyattiin gara dimokiraasiitti taasistu karaa irraa maqsa jedhamee sodaatamee jira. Gareewwan lamman bara 2019 erga biyyattiin yeroo dheeraaf kan bulchiinsa pirezidaantii Albashir aangoorraa buufaman booda aangoo qoodachuuf walii galanii turan. Haa ta'u malee erga fonqolchi mootummaa deeggartoota Albashiriin taasifame jedhamee as muddamni gidduu isaaniitti dabalee jira. Qodamiinsi kunis qodamiinsa garee siviilii kana dura Albashir aangoorraa buusuuf gargaare humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa yookaan FFC gidduutti illee qodamiinsi uumamee jira. Barataan dhukatee mana barumsaa shamarranii seenee ajjeefame. Keeniyaatti barataan ganna 17 utuu dhukatee mana barumsaa shamarranii seenuu qabame reebicha irra ga'e lubbuun isaa darbuu poolisiin ibse. Mana barnootaa shamarranii Kiyaambuu keessatti argamu kan barattoota dhukatanii seenan 6 keessaa barataan kutaa 12ffaa kun isa tokko ture. Poolisiin akka jedhutti barattoonni kun barii sa'aatii 10tti doormii kan seenan yoo ta'u barattoonni dubaraa muraasni yeroo isaan argan iyya dhageessisan. Eegdotni mana barumsichaa hojjettoonni fi barsiisaan isaanii birmatanii jiru. Barattoonni 5 yommuu miliqan barataan inni qabame barattoota aaranii fi hojjettootaan tumame. Hoogganaan qorannoo yakkaa reebicha isaanii kanaan miidhaa guddaan irra geessisanii boodarra mucaan kun miidhaa irra ga'een lubbuun isaa darbe jechuun Tiwutara gubbatti barreessanii jiru. Daawwattoota keenya oduun ijoon yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee SHINNIIGAA hafan waliin turtii gaarii.